سلامتان تربيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو بك جرتنتي كان جالتو في كان جبو جدو سلامتان تيا سناغيسو مي سغالين جرتي سينا ربي فقالني أقو قالني خربيتي ربين واهون درج على والنجالة ربين الحمد لله رب العالمين قالني خربيتي جتشو رجالة واهون درة أكسمت المنا ماتيس قالت المفيدة قبين يافي برنوني بيجي فيتي فنتاني حواسة فيتي فنتاني نما فيتي فنتاني قبين يامتي كان موقفا ittiin faayidaawwan jechuun qabeenyi hawaasa keetiin ittiin gargaartee ittiin gammanne qabeenyaa miti. Wallaahi abbaa qabeenyaa Jaadataa Juneedii obboleessa keenya kan gosan jenne kan saban jenne namummaan gartee nama ta'uudhaan namna miidhame nama ta'uudhaan gargaaru saba Itoophiyaa keessa jiru kana hunda sabarraa dhalaterraa eegalii kaanis ija takkaan gargaaru Jaadataa Juneedii wanni ati godhaa jirtu bikkitti ati xiyyeeffattee itti sadaqattu wallaahi al-aziim wa billaahi al-kariim bikka zakaallee caaltu kuni جزاك ربي كفلا ربين بكرة بافتي نبيغ ربين تناف غلطو مني تسنجتون سيجبيسون وان غاري هجتا جرتيچون بريد عليچو كناف سبا في سبلم من جادتا جنيدي دلغيتو ماركتي برايتن ريل استيت برايتن كمباني كان يادتا جنيدي أبريان كيا سبا هندا نمو مالان غرغارا جرا بكين نمالت جيفتة غرغاري هن برا موتما دبرت موتما إياديك غافا ملل زيناوي مو أمتا ورمو لا كان رجيدا نانو إسي رابو قاساني ولا غاقيسون beekamaan ummanni arra hawaasa bal'aa akkasitti taa'u finxaaleeyyiin mootummaa jiisuu barbaaddu nagaya biyyaa jiisuu barbaaddu ummata keenya ummata achitti godaansan san arraas ummata Harargeerraa Wallaggatti godaane san ariyanii bikka isaan jiranirraa ariyanii kaan ajjeesanii akkasitti gargaarsi Yaadataa Juneedii kun dhagayeef jechuudha. Obboleeyyan kiyya mootummaanis gargaaruu qabdi. Abbootii qabeenyaa Yaadataa Juneedii bichaa miti. Akkasumatti kan Yaadataa Juneedii wajji gargaaraa ture. Isaan warreen Yaadataa wajji waan kana gootan galatooma. Abbootiin qabeenyaa laal galatoomaa guu jettu nama kana akka inni lamadallee hamileedhaan sadaqaa tana sadaqatu goota nama bichaa miti. Tanaaf galatoomiin barbaachisaadha. Galatoomi jennaani abbootiin qabeenyaa biraatis qabeenyi nama kee miidhamee fi biyya teetiif hin taane hawaasa keetiif hin taane qabeenyaa miti jennaan jechuu. Ammallee qabeenyi bikkitti baaftu bikki arraan tana hawaasa keenya kan Harargee kan buqqa'ee naannoo Wallaggaa sanitti faannoon yookaan immoo finxaaleeyyiin biraa ummanni biyya ceequu barbaadu kan gartee nama jeessu gammadu kan nama godaansisu gammadu ummata keenya akkas godhanii tanaaf gargaarsi sun gargaarsa bikka laallatee ergamee galatoomii jennaan jechuu Yaadataa Juneediitii fi kan akka isaatti waan kana erge
akkasumatti isin waan kana warreen fuutanii gargaarsa yaadataa Junaaydiitii fi kan hiriyaasaa kan isaa wajji waan kana erge fuutanii achi geessuu keessaniif warreen tiima taatanii achi geessan galatooma. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa bikkitti xiyyeeffattan bikki sadaqaan akka sadaqaa caaltu bikka ummata keenya dila achitti gartee faca'ee jiru san gargaaruudha jechuudha. Kanaaf galatoomi siin jenna dachaa. Akkasumatti warreen isaa wajji gargaartan galatooma. Akkasumatti abbootiin qabeenyaa kan biraatis qabeenyi nama keetii fi biyya teetiif hin taane qabeenyaa miti. Qabeenya jedhamee yaamamu. Kanaaf yoo dhala namaa taate abbootiin qabeenyaa kan biraatis giyaadhaa miti namni hedduudha gargaara. Wani ni jechaa jiru warra gargaareef galatoomi warra gargaariniif itti ammallee gargaaraa jechuudha jechuudha. Kuni warreen surriin isaanii booma arrabsuu fi woma balaaleeffachuu kanarratti gartee hadooddii hin qabne warreen mootummaan tun diigamuu qabdi mootummaan tun akkas ta'uu qabdi ilaalchi isaanii kana qofaa warri rabbi surrii isaanii cufe kaan faarsee bulaa ja'a kaan maarree bulaa ja'a kaan bara hawaasaatu ilma namaatu miidhamee ilma namaa miidhaa jira ummata kana gargaaruu qabnaa jechaa jirra. Namni qabbaan qabeenyaa nama gargaaraa jira galatoomi jechuun barbaachisa. Kun faarsee bulaa miti. Mustafaa Xahaa yaa durriyyee sittiin himaa dhaga'i. Kaas jala xaayee waa barreessu. Durriyyeen abbaa kana gargaaramee abbaa samii gargaaramee irran kaayyanne. Durriyyeen if jalan laaltu if duran laaltu. Yes akkana jechuudha. Warri as jalaa waa barreessan durriyyummaadha tun. Hawaasa kee gargaaruun hawaasa fi gargaaruun rakkoon qabdu. Asuma jalatti hin sidhiisa. Mustafaa Xahaa durriyyee. As jala maqaa Mustafaa maqaan kee kun Mustafaa Xahaa ta'uu waan biraa ta'uu Allahu aalam. Abbootii qabeenyaa tan nama kee gargaarte galatoomijiin qabeenya isaa faarsuutti hin jiru. Nama isaa gargaare ilma namaa gargaare kan miidhamee gargaare galatoomaa jechuun hin barbaachisaa. Ati kan biyya keessa jirtu galatoomi jechuu qabda. Kan biyya addunyaarra jirtu hundi nama gargaare galatoomiin barbaachisaa. Abbaa qabeenyaa faarsuu miti. Nama keenya yoo faarsinees rakkoon qabu. Isinii galtee? Tanaaf yaadataa Junaydii jechuun abbaa saba hundaati. Abbaa qabeenyaa faarsitaa, abbaa qabeenyaa maarree gootaa. Hay abbaan qabeenyaa yoo nama isaa gargaare galatoomii yoo jenneen maal qaba? Durriyyee. Mustafaa Xahaa durriyyee. Maqaa Mustafaa Xahaa baafattee as jalaa abbaa qabeenyaa faarsita. Hay yoo abbaa qabeenyaa faarsite jalaan baatu. Yoo mootummaan waan gaarii goote faarsite jalaan baatu. Yoo nifi gootawwan hayyoonni waan gaarii godhen fayyaadaa jetteen jalaan baatu. Durriyyeen woma balleeysuu woma saamuu nageen barbaaddu jechuu. Akkasi tanaaf galatooma warreen saba keessan gargaartan ammas abbootiin qabeenyaa kan biraa bikki xiyyeeffatanii gargaartan ummata keenya kan Harargeedhaa kan Na'ona saaniirraa Wallagga geessanii arraan tana achi gargaaramaa jiran kana yaadataa Junaydii gargaare isinis abbootiin qabeenyaa kan biraa gargaara. Namni hedduu
hedduudha namni gargaarsi nama hedduurraa akkasumatti mootummaanis gargaaruu qabdi. Yeroo tana mootummaan cinaa dhaabbachuun dirqama. Mootummaanis cinaa dhaabbachuun dirqama. Ummanni kun hedduudha. Meeshaan irra dheeyxeef tan yaadataa Junaydii geesseef kun lubbuudha qabi hin geessu. Namni agartan oguu viidiyoo gadhiifame. Tanaaf abbootiin qabeenyaa kan biraa kan daasporaatis namoonni biyya keessa jirtan abbootiin qabeenyaatis kan qabeenya hin qabnees haga danda'utti cinaa dhaabbachuun addunyaarra warri jiru cinaa dhaabbachuun dirqama jechuudha. Namni hundi irratti hirmaachuu qaba. Nama tokko bichatti dhiisuu miti. Namni dillisan nama ammaas qe'ee ifiifuu bikka biraarraa godaanee tolfate irraa buqqaasanii nama akkuusan mootummaan joonii fi waan kana yeroo gabaabatti sirreessuu baatte haalli hamaadhaa jechuun tuffachuu miti. Haalli ummanni keenya keessa jiru haala badaa. Namni fi ogguunii fi mootummaa jala miidhame mootummaan kaatee gargaaruun tuffachuun qabdu. Waan biraa waan gurguddoo godhu jirra ja'anii mootummaan waan kana tuffattee ilaaluun hin barbaachisu. Ummata keenya cinaa dhaabbachuu qabdi. Mootummaan hawaasa isii gargaaruu qabdi. Deemtee ummata isii akkana godhe faannoo yookaan immoo shiftaa ummata keenya akkana goote tana deebitee irraa dhorkuun dirqamaachuu gargaaruunis qubachiisuunis barbaachisaa gara mootummaatiinis. Kana akka nama tokkootti dhaamsa dhaamna. Akka hawaasa Oromoo kan daasporaa jiruuttis dhaamsa dhaamna jechuudha. Hayi. Ummata akkuusan arrame makiinaan meeqaan tama guucha dheeyte makiinaan tiimni yaadataa Junaydii ergaan yaadataa Junaydiitii fi saahibni isaa nama lama ta'anii ergan. Maqaa isaa naa barreessaa kan yaadataa Junaydii hojii qabeenya kana walitti erge. Maqaa naa barreessaa maqaa isaa. Yaa nuti ani waniin dhaamu arraas boruus gargaaramuu qaba. Namni keenya gargaaramuu qaba. Tanaaf waan gootaniif galatoomaa. Abbootiin qabeenyaa kan biraatis gargaara. Mootummaanis cinaa dhaabbadhaa gargaara. Kanas hin jenne nuti warreen daasporaa warri biyya alaa jirrus waan dandeenyutti gargaaruun cinaa dhaabbachuun dirqama jechuudha. Cinaa dhaabbanna nutis ni gargaarra. Kanaaf abbootiin qabeenyaa kan biyya alaa jirtan daasporaa addunyaarra jirtan kan biyya keessa jirtan ummata kana cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Hawaasa akfiitiif dubbachuun umaa rakkoon qabdu. Tana jenna obboleeyyan kiyya mootummaa isin arrabsu warri as jalaa ani Ameerikaadhaan jira Minisootaan jira wanni haasa'uuf namni keenya gargaaramudha. Rakkoon takka hin jirtu. Ati kabiyyee jirtu saamtu faraddu kan namni keenya akkan gargaaramne feetu yookaan ummanni Oromoo kun akkan gargaaramne feetu kana as jalaa koottaa nyaadhaa nama gargaaramu miskiina gargaaramuuf akkana godhattu. Ati Oromoo miti yookaan ati immoo Oromoon tun namni miidhamu kun diina keeti jechuudha. Yes, diina keeti. Umar Bashir diina keetiin koflin as jalaa haasawaa jirta. Barreessaa jirta. Ati takka Oromoon akka duniyaa tanarraa dhabamtu warra barbaadu. Nama dhala ilma namaatiif warra godaansisee yookaan warra cinqaa ture sanirraa tokko jechuudha. Warra ilmaan Oromoo irratti shira yaadu sanirraa tokko ka as jala jirtu. Taa'i as jala rakkoon qabdu.
Profaayila keessa seeneetiin silaala takka takkas silaalee waan ati taate adda si baafadha jechuudha. Namni diina kiyya taate, diina Oromoo taate, diina saba kiyyaa taate hundi as jala taa'e rakkoon qabu. Addaan si baafanna.